gochaaru sirriitti qalbeeffadhaa. Namni tokko mucaan Saawudii jirtu tokko biyya Itoophiyaarraa gara biyya kanaatti birrii ispoonsira taatee kaffaltee abbaa manaa kooti bori. Ashama harka fuunee hordoftoota koo nagaa waaqayyo lafa jirtanitti isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii nagaadha isiniin jechuutti barbaada aara kan dhuftanii noora abbaa nagaan dhuftanii subscribe gochuudhaan gara maatii keenyatti dabalamaa akkasuma immoo viidiyoo kana share like gochuudhaani obboloota keenya kan video kan hin arginellee akka qaqqabu taasisaa isiniin jedha sharing keessan likein keessan obboloota akka qaqqabu taasisa waan ta'eef keessumaa obboloota biyya harabaa kan jirtanii gana galuudhaaf illee kan jirtan akkasuma immoo abbaa manaa keessanillee gara biyya jirtanitti yookiis immoo biyya harabaatti fiduudhaaf kan jirtan gara fuulduraatti illee abbaa manaa keessanitti galuudhaaf kan jirtanii iddoo tokko isin fayyada isiniin jedha obboloota koo micayyoo kana muudannoo akkamii akka ishiin muudate maaliif fayyaa kan caalu hin jiru gola namaa keessatti gubannee fayyaa keenyas immoo gaafa dhabnu hedduu tokko namatti dhaga'ama jechuudha gola namaatti gubachuun keenya boru boqonna jenneeti waan ta'eef yeroo hamma kanatti dhukkubni daddarbaa jira waan ta'eef mee viidiyoo kana hamma dhumatti dhaggeeffadhaa isiniin jedha sheer gochuun immoo hin dagatina. Dhiyeesseen immoo dhukkubni HIV isa keessatti argameera. Waraqaa meedikaala isaa ijoollee shamarranii biyya hambaa jirtan biyya Itoophiyaatti ijoollee dhiiraa gara biyya Duubaayitti fidattan nafuudha ittiin heeruma jettanii warri yaaddan sirriitti wanta an amma gochaaru sirriitti qalbeeffadhaa. Namni tokko mucaan Saawudii jirtu tokko biyya Itoophiyaarraa gara biyya kanaatti birrii ispoonsira taatee kaffaltee abbaa manaa kooti bor ittiin heeruma jettee gara biyya Duubaay karaa koo fidattee turte. Miichi garuu gaafa meedikaala isa geessu dhukkuba keessatti argame jechuudha. Innis dhukkuba maariyoottan dhukkuba HIV keessatti argame. Mucaan sun gara biyyaa galee jira. Mucayyoon kunis mucaan kun wal arganiiru moo waliin agarre qaamaan kan jedhu ittiin dawwalaan dhaggeeffadhaa. Hello. Hello. Akkam jirta? Nagaa kooti jirta miti? Nagaa. Wanta si gaafachuu barbaade inni hiriyaa keetiin natti fakkaate. Akkaataa hiriyummaa keessanii fakkeenyaaf mucaa kana kan dura qaama wal agartaniittu isin. Walii wajjin jireenya dabarsitan qabdu? Walii wajjin jireenya dabarsitan qabdu? Walii wajjin atiif inni walii wajjin jireenya dabarsitan qabdu? Okay, ifama amma waa tokko sitti himuun barbaada. Maaliif hojjettee booriftaan gara maatii keetti galtee isaa wajjin wal argitee fedha foonii yookiin immoo wal quunnamtii saalaa isaa wajjin gochuu dandeessaa hin beekamu gadiiteef sana akkatti hin gooneef garuu dursee waan ansi beeksisu. Meedikaala isa geesseen immoo dhukkubni HIV isa keessatti argameera. Waraqaa meedikaala isaa nu anfiitti kan jedhu sana si ergeen ture. Bakka dhukkuba HIV isa keessatti argamee gatii jiruu fi mucaa kanarraa akka tuuf eeggattu gara biyyaa ogaltillee isaa wajjin akkati wanta kanan gooniifan dursee sitti meechuudha. Yaada jettu qabda? Fakkeenyaaf kana sitti muun godhu goggoramoo sirrii dhattee sabda? No, ani kana sitti muu gootiif dogoggoramoo sirrii dhattee yaa? Sababan kan sitti meef siigan asii gaafa galtu isaa wajjin biyyatti yoo nagarte dhukkubni kun akkasitti darbu fedhii waan hin qabneef. Sanaaf immoo kana boodas immoo gara qarshii isatti erguu abbaa manaa naa taattee gara fuulduraatti isa abdachuurraa ija kee kaasuu qabda jechuudha. Jireenya kee karaa kan biraa waaqayyo nama siif hin dhabu waan ta'eef gara sanatti deemuu qabda. Galatoom yeroo gaarii. Kanaaf guys namoonni ijoolleen biyya hambaa jiraattan gara biyyaatti gaafa galtan namoota wajjin jiraattan yookiin immoo nama sana wajjin gaa'ela dhaabbachuuf dursa isaa wajjin walii galuudhaaf mana yaalaa deemtanii ilaalamtanii nama sana wajjin jireenya akka jalqabdan malee muudannoon kun akkasiin hin muudanneen isiniin jedha. Thank you galatooma. Egaa obboloota koo yeroo baay'ee obboloonni keenya biyya harabaatti yeroo galanii wanta nan jechuudha yeroo tokko natti mul'atu keessa
obboloonni keenya yeroo biyya harabaatti galanii booletti waliiganii booleedhaan wal fudhatanii galu jechuudha. Miira jaalalaa keessatti rakkinoota boru dhufu namoonni yaadan hin jiru, namoota muraasa oo ta'e malee. Kanaafiyyuu namoonni wanta akkasiillee yaada akkasii marii akkasii kan qabdan otomaatii keessanitti ni mini jaalallee keessan yookiis abbaa manaa hiriyaa keessan wantoota garaagaraa yoo ta'e iyyuu adaraa keessanii lubbuu keessanii fi fayyummaa keessanii fi duraan dursaa ta'u ofii keessan irratti xiyyeeffadhaa isiniin jedha. Maaliif dhukkubni HIV AIDSiin kun karaa jarri hamma jedhan kana qofaanii miti jechuudha kan darbu saayinsii irratti yeroo barannu keessatti karaa meeshaalee qara qabanii namoonni HIV AIDS qabanii yeroo isaanii wantoota qara qaba sanaan yoo fayyadamanii namni fayyaanis immoo gaafa dhaqee isa isaan itti fayyadaman sanaan yoo fayyadamanii karaa sanaan daddarbuu danda'a malee namni hundi baalagatee karaa sanaan HIV AIDSiidhaan qabama jechuu miti jechuudha. Kanaafiyyuu isa kana beektanii namoonni abbaa manaa keessanis haa ta'u jaalallee keessanii amantanii itti siqtanii karaa kana qofaanii akka dhukkubni kun hin qabne beektanii tooyi duraan dursitanii mana yaalaa deemtanii qorannoo geggeessitanii namoonni gaa'elatti illee deemtan gaa'ela keessan dhaabachuu akkasuma immoo namoonni abbaa manaa keessanii irraa illee deemtanii turtanii wantoota akkasii kana godhaa isiniin jedha. Fayyaa keessan irratti hin qoosinaadha. Fayyaan waan hundumayyuu dursa isiniin jedha obboloota koo. Namni yoo fayyaa jiraate gaa'ela isaallee dhaabate gaa'ela isaallee itti fufee tooyi keessatti horuutii danda'a. Kana isiniin jedha yaadni ani qabu mee itti fufaatuma yaada kana biraas immoo dhaggeeffadha jechuudha. Qimamoota mana maadaamii ijoollee gola maadaamii keessa jirtan warroonni dhiira Itoophiyaa irraa kaargoo godhaa jirtan warroonni dhiira Itoophiyaa irraa karaa Dubaay kaargoo godhaa jirtan kaargoo hin godhina. Itoophiyaa irraa kuma dhibbaaf kaffaltanii dhiira kaargoo hin godhina. Achuma biyyatti hoolaa horsiisu, lukkuu yaa horsiisu, lafa yaa qotu, midhaan haa facaasu, yaa haamu, yaa daldalu, yaa hojjetu biyya isaatitti. Eshi ati asitti gola ormaatitti waraabaa hin waraabdanii gulguuwwan isin asitti gola ormaatitti hoggaa 7 hoggaa 8 hoggaa 9 anuu ammaa qibii kiyyaan hoggaa 7 guute biyya ormaa harrii baase gin olaala harrii mataan kiyya harrii baase. Ani hoggaa 7 biyya ormaa hojjedhullee dhiiralleen xalabanne waaqayyo faa galatu. Ijoolleen hoggaa 7 hoggaa 8 hoggaa 10 biyya arabaa keessa gola arabaa keessa dirhama kuma takkaan hojjechaa jirtan. Mindaan keessan hoo akkam jabaate hoo akkam guddate 2,200dha. Gariin keessan birrii 1,000 birrii 800 faa hojjettu. Hin beektu ijoolleen mana maadaamii keessa jirtan. Kanaafuu birrii kana hundatti hangalaaste biyyarraa ordara gootee fiddee minni itti riippoortitti eegdee hababaa qabattee eegaa jirtu Muhammadan Itoophiyaa irraa dhufu vaayirasii fidaa jira jedhan. HIV AIDS fidee biyya bakkalee kun gadi garaa rakra biyya. Inni biyyatti boolla 90 qofforee dhufe. Habiibti ati gola maadaamii keessa shintimeetii maadaamii dhiquu malee habiibti ati hojii kee malee ati dalagaa kee malee ati kaayyoo kee malee homaa quban qabdu. Inni biyyatti boroborii 90 koree dhufe waan ta'eef Muhammadan Itoophiyaa irraa kaargoon godhina. Adaraa keessan obboleewwan kiyya gola maadaamii keessa jirtan ani hoggaa 5 gola hoggaa 6 gola maadaamii hojjedhe. Mana maadaamii keessa hoggaa 6 hojjedhe. Dadhabbii mana maadaamii nan beeka. Bu'aacee mana maadaamii nan beeka. Makaraa mana maadaamii nan beeka. Naa ta'a jettee kana korokonjii qottee awwaaraa biyyarraa fiddee 1,400 itti baastee 300 itti baastee achi fiddee birrii keessatti naftu isaa isatti namtu. Atazalaa deemi fikiran jettu kun ni hawxa. Egaa obboloota koo akkuma dhageessanii wanti jiru baay'ee sodaachisaadha isiniin jedha. Kanaafiyyuu obboloonni kiyya of eeggannoo taasisaa isiniin jedha. Maaliif yoo nuti waliif daddabarsine malee wanta dhageenyus yoo waliif qoonne malee hin ta'u isiniin jedha. Obboloonni baay'een karoora isaanii yeroo hamma kana keessatti jireenya illee qaala'ee jira waan ta'eef maatiin lama wal barsiisanii toyi akkasumatti bakka booleedhaaf wal fudhatanii waliin galuu waan akkanaa kana jechuudha. Kanaaf iyyuu obboloota koo namni kun mucaan kun amma gizee dhufu meedikaala fudhatee hin dhumne jechuudha. Gaaffii sanitti ta'uutii danda'a waan ta'eef mucaan kun meedikaala Itoophiyaa keessatti dhiirota otoo meedikaala fudhachiisiin
gara Dubaayitti as fidaa jiru jechuudha daldaltoonni maaliif isaan dhimma hin qaban jechuudha akka kan dubartoota sana miti amma yeroo dhufee asitti tikeetti hojjisiisuu tikeetti otoo hin taane iqaamaa yeroo hojjisiisuu fi ka'u mucaanii marmaraa galchi jechuudha dirqama waan ta'eef yeroo iqaamee hojjisiisuu fi sana booddee HIV'n keessatti argame dhiiga isaa keessatti amma mucaan gara biyyaa galee jira micayyoon jaalallee ishiitis dhabdee birrii ishiitis dhabdee laphee ishiitis dhabdee jechuudha namni jaalannaanu maallaqa isaatti gadi naqee to'i fidee mucayyoon kun qaamanillee hin beektu doo qaamanis beekte immoo mucayyoo kana muudannoon kanaa nama muudachuu danda'a namumti beekuyyuu dhukkubni dhiiga isaa keessatti argamuuti danda'a akkuma isheen jedhe dhukkubni kun karaa tokko qofa miti kan daddarbu karaa hedduutiin kan daddarbu ani yeroo baay'ee HIV AIDSiin kun dhukkubni kun Itoophiyaa keessaa badeemu biyya akkamatti booletti wal eegetu akkanumatti wal fudhatee galan jedha yeroo baay'ee wanti jiru isuma kanadha isiniin jedha dogoggoruu yoo jiraatee fi na of galchaadha amma viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaan naa turaadha yaadaaf gaaffii yoo qabdan immoo komentii jala naa kaa'aa isiniin jedha akka gaaffii isinitti hin taane meedikaalli yeroo hamma kanatti dhiironni otoo fudhatiin kan fedhii qaba yoo ta'e malee akkasumatti dallaalonni as fidaa akka jiran jechuudha kan dubbatamaa jiru dirqama akka dubarootaa sana miti isiniin jedha inni kun asuma isinii galee jedheetii yaada.